Sirni yaa Gadaarsi Sikkomandoo dhaddacha Heerootti raawwatamaa jira. Yaa'iin Gadaarsi Sikkomandoo dhaddacha Heeroo deebisanii dhaabuu godina Baalee Bahaa Aanaa Laga Hidhaa dhaddacha Heerootti gaggeeffamaa jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nu biraan ga'uuf riippoortarri keenya Muusaa Amaan bakka sanaa toora irratti qophaa'ee jira. Muusaa, akkam oolte odeeffannoo kee itti fufuu dandeessa? Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, akkam jirta Beeza. Egaa godina Baalee Bahaatti guyyaa har'aa hawaasni Arsii Sikkomandoo yaa'ii gaggeessaa jira. Yaa'ii dhaddacha Heeroo irratti gaggeessaati kan inni jiru. Egaa yaa'iin gadaa Arsii Sikkomandoo godina Baalee Bahaa Aanaa Laga Hidhaa dhaddacha Heerootti gaggeeffamaa jira jechuudha. Oromoon Arsii Sikkomandoo yaa'ii dhaddacha guutaa irratti gaggeeffatee tureen dhaddachawwan diidaman akka deebi'aniif murteeffatee ture jechuudha. Qaama murtii sanii kan ta'e dhaddachi Heeroo guyyaa kaleessarraa kaasee yaa'iin isaa jalqabee haga guyyaa har'aatti raawwatamaa ture jechuudha. Egaa haaluma kanaan dhaddacha hangafa kan ta'e dhaddachoota diidaman hafanirraa hangafa kan ta'e dhaddachi Heeroo guyyaa har'aa deebi'ee dhaabbachuu danda'eera jechuudha. Egaa deebi'uu qofa osoo hin ta'e lubni gadaa shanan dhaddachaa deebi'uu murtiiwwan dhaddachaa gurguddoon shanan jahan dhaddacha guutaa irratti murtaa'anii turan irra deebi'uudhaan lallabamaniiru jechuudha. Egaa murtiiwwan gurguddoon jahan lallabaman kunniin haala kanaan caqafamu. Tokkoffaa dhaddachi Heeroo deebi'ee banamuu isaati jechuudha kan lallabame. Lammaffaa fuudhaaf heeruma ilaalchisee gabbarri hafuu akka qabu irratti lallabameera. Safuu fi safeeffannaan aadaa fi duudhaa ofii ganamaatti deebi'uun murteessaa akka ta'e lallabameera. Nageenya ilaalchisuudhaan namni nagahan galee akka nagahan ba'uuf lallabameera. Egaa godaan seeraan araarratti illee godaan seeraan faddaalota garaagaraatiin gowwoomfamanii akka dargaggoonni biyyaan baane lallabameera. Gama biraatiin immoo qabeenya uumamaa kunuunsuu irratti jechuudha. Keessaa'u namni biqiltuu dhaabee qofa kan deemu osoo hin ta'in biqiltuu san hanga dhumaatti akka inni guddatuuf kunuunsuun eeguudhaan kunuunseera jechuudha. Egaa yaa'a kanarratti keessummoonni kutaalee Oromiyaa akkasumas kutaalee biyyattii garaagaraa irraa argamuudhaan kan isaan hirmaatanii akka fakkeenyaatti Arsii sadeen irraa keessummoonni argamuudhaan hirmaataniiru. Gama biraatiin naannoo Sumaalee irraa keessummoonni argamuun hirmaataniiru. Gama biraatiin immoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa jechuudha. Arsiidhaan alatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argamaniiru. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa irraa naannoo Hosaanaa jechuudha. Keessummoonni kallattiidhaan argamuudhaan kanneen hirmaatan ni jiru jechuudha. Kana malees abbootiin gadaa, haadholiin siinqee akkasumas immoo haadholiin siinqee hayyoonni qoraa murtii yaa'a kanarratti argamuudhaan yaa'a kanarratti kan hirmaatan ta'uudha jechuudha. Kan hubanne egaa kabajamoo hordoftoota keenya yaa'a Sikkomandoo dabalataan jechuudha. Odeeffannoo dabalataan kan waraabbanne qindeessinee kan isinii dhiyeessinu ammaaf kan qabne kana fakkaataa galatooma. Muusaa guddaa galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya walumaa galatti oduun sa'aatii